namni amantii irruu qabu hiikuu hin danda'u. Ofumaa kadhata, ofumaas beeksisa, ofumaa mataa cabaa, ofumaa riba dhabee rakkata, bu'aan qabu. Waa jalaan socho'u. Hin kadhataa jijjiiraman qabu. Waldaatti deddeebi'aa jijjiiraman qabu. Achii bakka. Inni wayyaa masaa ishee irra keessaa qofa miiccatee madaqee deddeebi'ee gala malee. Spiritual life isaa irratti jijjiiraman qabu. Hiikuu hin danda'u. Maaliif hir'uudha amantii isaa sabate. Namni amantii hir'uu qabu jijjiirama fiduu hin danda'u ofiisaaf. Jijjiirama qabaachuu hin danda'u. Wanti isaaf ajajamus hin jiru. Rakkina irratti kadhatu, dhukkuba irratti kadhatu, lola garaagaraa irratti kadhatu, jalaan socho'u. Kan tulifaat ነው የሚሆን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ህይወት ያላችሁ ሰዎች ዘመናችሁን ይጨርሳሉ። ለውጥ አመጡ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለውጥ የላችሁ፣ በከተማ ለውጥ የላችሁ፣ በቤተሰብ ለውጥ የላችሁ፣ በአገር ውስጥ ደረጃ ለውጥ የላችሁ። እንዲሁ ብኩን ነው የሚሆነው ማለት ነው። መንከራተት ብቻ ነው። ወሪ አመንቲ ሩቀባል jireenya isaanii bu'aa tokko argisiisuu hin danda'an. Rakkina kadhannaa hin qabani, rakkina barumsaa hin qabani, garuu amanuu hin danda'an yeroo amantii isaanii. Dhaabbataa miti jechuudha. He is not full face. Kuni amantii guutuu miti. Hirruudha sabateef. Isti namoonni jaarkanii yookaas qodaa hirruutti bishaan baattanii beektan. Tasgabboofnee deemuu dandeessu? No. Juwwaajuu meera machaane mai? Nama tasgabbaa deemuu hin danda'u. Maaliif? Bishaan sun tuuqa qabatee fi namicha sana tasgabbeessuu hin danda'u. Yeah. Isin galee jira? Yes. Bakka raafamaa deema akkasumas kotteen isaa lafaan qabatu. Inni ni baatu sun as buusaa cuuqaa bakka. Aera sirra maqaa Yesuusin kan. Amin. Tasgabbiin qabu. Tasgabbaa'uu danda'u. Jireenyi isaan tasgabbaa'u. Qalbiin isaan tasgabbaa'u. Raafamaa oola. Halkaniif guyyaa gigigigigi bakka giinanu duwwaadha. Jijjiiraman qabu. Gara deemuutti boo'uudha. Gara deemuutti bakka. Mata duree kadhannaa dhiyeessaa, waa meeqa dhiyeessaa, kadhata gaararraa miti gaara gaaraatti ol baate jijjiiraman qabdu. Amantiin keerruudha yoo ta'e. Guyyaa 40 gala, waggaa 40 yoo kadhatte yoo jijjiiramni hin jiru. Har'a garuu maqaa Yesuus maarshii amantii keetiin hin jijjiiramna du'aa ta'u Yesuus. Amin. Haleluuyaa. Warri irrina amantii qaban. Nagaan qaban warri irrina amantii qaban tasgabbaa'uu hin danda'a. Isinii galeeraa biraa irrina amantii namni qabu tasgabbaa'uu hin danda'u. Lola jula kan naannoo isaa waa'ee fedhii of jalaa sochoosuu hin danda'u. Inni amanu garuu gaara kana qayyoo jedhe kaasuu danda'a. Wanta cobattite ofirraa goskuu danda'an amantii qabu. Har'a maqaa Yesuusiin namoonni jireenya akkasii keessa seensan utuu kadhattanii jijjiirama kan dhabdan, soomaaf sagadagaltanii jijjiirama kan dhabdan, gara qalbiitti akkas hin deebitan isinitti maarra. Egaa waan hin godhuu qabu gaa. Akkasuma dubbadan Waaqayyoon haa eebbisu malee. Yesuus gooftaadha. Sirriitti qalbeeffadhaa. Warri irrina amantii qaban ለቤተሰብ ሸክም ነው፣ ለቤተ ክርስቲያን ሸክም ነው፣ ለአካባቢ ሸክም ነው፣ ለሀገር ሸክም ነው። በሕይወታችሁ ላይ ለውጥ የለም ማለት ነው። ለውጥ የለሽ ላይፍ ይሄ እርግማን ነው። ዋንጂ ጅረመን ቀም achuma keessatti waggaa lakkaa'u ani bara manaan gooftaa fudhadhe bara manaan barumsa cuuphaa fudhadhe bara manaan tastee bara manaan gara kanatti dhufe garuu jijjiiraman qabu maal godha bara lakkaa'uun kee maal godha shaamaa qabsiisuun kee maal godha amantiin kee nama hin gedderre siinoo sin gedderre
Wagichalo heni manifas. Amen. Yes. Amen. Mana basu damara su duga walitti mani duwa wal basu male Yesus gooftaadha. Amen. Amen. Amen no. Amen. Kana hubachuu qabu. Amantiin keessa bartoonni kuni miilla gooftaa jala taa'anii barachaa jiru. Garuu waa sochoosuu hin danda'an. Maaliif baasuu dadhabne nuti hafuuramaa kanaadhani? Amantii keessan turre deegaa. Warra amantii irruu qaban jijjiirama fidan. Akkasin of ilaalaa jirtan abdii guutuun qabu. Akkasin ofii keessan ilaalaa jirtan sirriittan ilaalaa jira. Sababni isaas jijjiirama tokko fiduu kan dandeenyu nuti dhalootaafis ofii keenyaafis fakkeenya dhugaa tokko ta'uu kan dandeenyu amantii keenya yoo sirreeffanne qofaadha. Namoonni baay'een sila isinitti meeran waldaa deddeebitee kan waldaa irraa isin ari'aa jira miti. Garuu amantiin kee attamiidha? Bal'inaan guyyaa biraasaa qabxii lammaffaa Yaaqoob 2:17 20 kan dubbisaa dafaati. Yaaqoob 2 gosa wantiitti itti maati. Lakkoofsa 17 darbitee lakkoofsa 20 itti aansitee lakkoofsa 26. Dubbisu moo? Dubbisi. Amantiin akkasuma hojii gaariidhaan hin agarsiifamu yoo ta'e inni ofii isaatii du'aadha jedha. Yaaqoob 2:17 jechuudha iddoon kun. 20 irraa immoo namicha gowwaa nana amantiin hojii gaarii yoo agarsiisuu dhaabate waa'ee kan hin baafnedha. Waa'ee kan hin baafne akka ta'e beekuu ni barbaaddaa naan jedhani jedha 20 irraa. 26 akkuma dhandhe hafuura keessaa bahe 22 sorry. No, 26 jiran. Akkuma dhandhe hafuura keessaa bahee du'aa ta'e akkasuma amantiin hojii gaarii hin agarsiifne du'aadha jedha. Keessumaa 26 kanarratti akkuma dhagni hafuura keessaa ba'ee du'aa ta'e akkasuma amantiin hojii gaarii hin agarsiifne du'aadha. Amantii du'aa. Gosa amantii keessaa inni tokko amantii irruu, inni lammaffaan amantii du'aa. Namoonni baay'een amantii du'aa baatanii yaa'u. Du'aan immoo foolii qabaa, bu'aan qabu, awwaaltee baata. Amen. Yesus gooftaadha. Magano nama dhiba baay'ee. Amantiin hojii hin qabne maalidha? Du'a. Hojiin kun isa kam laata yaa Waaqayyo? Hojii isa kam laata? Hojii isa kamtu oksiijinii ta'e amantii jiraachisa. Hojii jafuudha. Lubbuu amantii kan dheeressu kun hojii isa kam? Dhoksaa kana beekuu qabna. Lakkoofsi 6 deebii qaba. Phaawulos achirratti deebii kenne. Galaatiyaa 5
jaagubba akkas jedha laman dubbis. Kiristoos Yesuusiif amantii jaalalaan hojjetutu gatii qaba malee dhagna qabachuu yookiis dhanna qabachuu dhiisuu mitii jedha. Amantii jaalalaan hojjetutu gatii qaba malee du'aan gatii hin qabu. Waan jirutu gatii qaba. Amantiin kee akka gatii sii qabaatu yoo barbaadde akka inni hin duune yoo barbaadde isa jaalalaan hojjetu ta'uu qaba. Amantiin nama baay'ee jaalalaan qabu. Garaa dhiifamaan qabu. Kanaafuu du'aadha. Nagaa jirtuu? Baay'eedha. Filiphos 2 5 gubbaarratti yaada isa Yesuus Kiristoos qaba ture maal godhaa? Qabaadhaa. Qajeelfamni jiru namni jireenya jaalala qabu. Jaalala qabaachuu qofa miti. Waan jaalalli barbaadu sana ulaagaa jaalalaa sana hin guutu yoo ta'e amantiin isaa du'aadha. Irra keessaan amantii lubbuu qabu fakkaata garuu jaalalaan hin agarsiisu yoo ta'e hojiidhaan hin mul'isu yoo ta'e wanta seera qabu tokko yookaas wanta dhugaa ta'e tokko irratti hin hundoofne yoo ta'e fakkeessaaf kan deemu yoo ta'e du'aadha amantiin sun. Nagaa jirtuu? Namni waan du'aa hammatee taa'u namni waan du'aa baatee taa'u namni harka isaa fuudhu hin jiru. Maaltu harka isaa keessa jira sabateef? Du'a. Wanti bu'aan immoo maal ta'uu qaba? Awwaalamuu qaba. Manaa ba'uu qaba wanti du'aan. Yes, don't ask jokes. Amantiin nama baay'ee du'aadha jecha hojiidhaan hin mul'atu. Warri amantii du'aa kana baatanii deeman rakkina guddaa keessa jiru. Egaa of ilaali sirriitti. Amantii duruu qabda moo amantii du'aa qabda? Maal baatteetu? Kana lamaan keessaa maaltu si ilaallata? Maaltu si ilaallata kana lamaan keessaa? Dhuguma isa jaalalaan mul'atu sana qabdaa? Karaa Kiristoos amantii jaalalaaf hojjetutu gatii qabaa jedha Phaawulos. Isa kana qabdaa? Meebii kana keessa kan jirtan? Waggaa yoo xinnaate waggaa 3 ollaa keessa teessaniitu ta'a. Yoo xinnaate amantii jaalalaan hojjetu qabda. Isa dhugaa ta'e sana qabda. Inni jiru teennaan egaa du'aadha amantiin. Egaa du'aatti boonyee waan laga maal godha reer? Maal fuudha mana keeti? Nagaa jirtuu? Yaa, nagaa mama kee. Bu'aan qabu mana kee keessaa maal fuudha? Ufaa fooliidha. Ufaa nama sibira dabarsaa oola. Waan gaarii sibira dabarsaa oola. Funyaan namaadhaa bu'aan qabu. ትክክለኛ ማዛ የለም። የሽታ ማዛ ነው ያለው። ጠረኑ ይሸታል። ስለዚህ ማንም ጎራ አይልም፣ ማንም አይመርጠው። ዛሬ አላስፈላጊ የሆኑ ላይፋችን ያበላሹ አካይዶቹ ከህይወታችን ይወገዱ። ትክክለኛ ቁመና እንድንይዝ ክርስቶስን የሚሸት ማንነት እንዲኖረን ዛሬ እግዚአብሔር ወደ ቀልብ ይመልሳል። Amen. Qabxii sadaffaan isinitti meedhaaf. Shaatii dheeraa fudhadhu. Qabxii sadaffaan isinitti meedhaaf. Maatiyoos 15 21 dubbisaa dhaqaatii dafa. Batanii lakkoofsa 26 kaasee dubbisi. Abbaan dubbisu rakkinaan qabu. Lakkoofsa 26 kaasee dubbisi. Maatiyoos 15
Warri kaan 21 kan deebisa deebisee dubbifadha. Maatiyoos Garuu namni kudha shan dubbisu digdamii ja'a. hanga 23 deebisee dubbisna. Warri kaan amma 21 kaasa dubbisa. Ergaa guutuu akka argattaniif. Akkas jedha maqaa Yesuus nan dubbisa. Yesuus yommus deebisee biddeena ijoollotaa fuudhanii saroota darbachuun bayeessa miti jedhe. Isheen eeyyee yaa gooftaa haa ta'u iyyuu malee saroonni maaddii gooftatti isa irraa isa harca'u ni nyaatu jette. Kana irratti Yesuus dubartii nana amantii kee guddaadha. Akkuma ati barbaadde siif haa ta'u jedhee deebiseef intalli ishees si'uma sana fayyite jedha. Ameen. Ameen ameen. Ameen. Yesuus galata. Gara amantii guddaatti dhufuun akkasumatti fiiganii dhaqanii taaksiidhaan keetti bu'u miti. Dubartiin kun gara Yesuus dhufte. Intalli koo dhukkubfatteetti itti naa maari naa fayyisettennaan callise jalaati. Deebiin laannee bartoonni sitti darbaniitu gaaffii kana gaafataniif. Gaafa gaafatan ani warra badaniif dhufe malee warra akkasiif hin dhufne. Amma sitti dabarte iyyatti. Gaafa isheen iyyattu akkas jedhe. Biddeena ijoollotaa fuudhanii saree jalan buusanii jedheen. Kana jechuun maal jechuudha? Ati sareedhaa siif hin dhufnanii. Ergaan kun siin ilaallatu ittiin jechaa jira. Fakkeenyaaf tokkos keessaati ka'ee ilaa gammachiisii Waaqayyo garasiisidhaa. Ammatu jedhee ergaa natti dubbate. Haleluuyaa jedhee afaan haaraan haasaa moo nani fadhi? Dubartii kana Yesuus akkasittiin jechaa jira. Biddeena ijoollotaa fuudhanii saree jalan buusanii ittiin jechaa jira Yesuus. Karaa biraa maal jechuu isaati? Ati maalidha jechuu isaati? Bakka taattis. Akkamitti akkanaan jettan jenne isheen garuu. Akkamitti akkas naan jette. Akkamitti sareedha itti dubbattan jenne dhugaa dubbatte. Garuu saroonni surraa maaddii irraa saarca fudhannatu miti jetteen. ምን አይነት ልብ ነው ያላት? ምን አይነት መንፈስ ነው ያላት? ትሁት ልብ ዝቅ አረገች ራሷን። ረዚ ዴቢያ ዘደፋ ማቴዎስ በቆና ቁረሸን ለኮሰ ዴቤ ተቆን ገዲ ዴብ ሰደዲ አመንቲ ጉቱ ንሰደፋን ንተቆፋን አመንቲሩ ንለማፋን አመንቲ ዱዋ ንሰደፋን አመንቲ ጉቱ dubartiin kuni wanta Yesuus ittiin jedhe kana maanaan jettan jedhe nuyi koo nagaa nama gaafachuu namni nagaa nu gaafachuu dideennaan halluutti qabanne nuyi halluutti qabannaaf maal laafattan keeti mana ishee dhangalaa mana isaa dhangalaa jedh waa meeqaa sobnaaf namichi obaan ta'e ishinii keessa jirataa yookaan nu nagarreetaa nuyi garuu waa meeqa irra tuulla nu dha'ee miti. Yesuus garuu gaafa akkasitti bartoota isaatiin akkoo amantiin keessa turrateettiin jechaa jira. Amantii keessan turruudhaattiin jechaa jiran bartootaan warra miilla isaa jala taa'anii baratanii. Isheen kun garuu alaa dhuftee caalte. Dhuftee dabarte kottaa isinitti himaa bolaa ko. Osoo nuti jirru osoo nuti du'aan sana lafa dhiinnu inni akkasitti xamaxamate dhufee akka nun dabarre of eeggachuu dura jiraata. Ati taa ishaamaa qabsiisi. Akka waan qulfiin jannataa sirka jiru abadan hin daddaa'u. Ilaalcha kee sirreeffadhu. Adeemsa kee sirreeffadhu.
waaqayyo warra sadagaane wajjin deema. Yes. Namni amantii jechuun waan hin argamne tokko akka waan arganiitti ilaalu. Wanti ijaan argamu kan yeroo kan ijaan argamne kan bara baraadha. Nuyi abdiidhaan fayyine. Amantiidhaan fayyine nuti. Namni waaqayyoon jiru. Namni jireenya bara baraadhaa keessa jiru. Garuu jira jennee amanaa jira. Waan harkaan qaqqabatan miti. Kana manamu. Ganaa waan abdiidhaan eeggatamuutu galeera jedhanii fudhachuu. Jireenyi nama amantii qabu tokko immoo waan sadii guutuu qabadee isinitti. Waan sadii guutuu qabadee isinitti taasisa. Tokko obsa qabeessa ta'uu qaba. Iyyoo 13:15 waaqayyoon ajjeese yoo ani suban abdaddu dhugaa koosa durattan falmadhaadeera. Obsa qabeessa ta'uu qaba. Inni lammaffaan garaasaa guutuu waaqayyoon amanachuu qaba namni tokko. Shakkiidhaan ta'uu hin qabu. Itti kennee harkaa fuudhuu hin qabu. Namni tokko ganamatti kenneetu waaree booddee ofiisaaf immoo karaa barbaaddate raawwachuudhaaf. Tilaatti harkaa fuudhin waaqayyo waan dubbate raawwata. Fakkeenya 3, 5 fi 6. Garaa kee guutuu waaqayyoon amanadhu hubannaa ofii kee ittiin hirkatiniidha. Karaa kee hundumaatti isa yaadi. Inni immoo daandii kee ol siif hin qixxeessaa'edha. Uumama 39 irratti maal jira beektu waaqayyo siif wajjin waan ture wanta nuti tole isaaf qixxaateera. Daandii kee ol siif qixxaatu barbaaddaa? Spiritual lifeidhaan, economicalidhaan. Jireenyi kee akka toora galu barbaaddaa? Garaa kee guutuu waaqayyoon amanadhu. Warra garaa isaanii guutuu isaa amanatanii wajjin waaqayyoon ni deema. Isaanii hin dhaga'a. Rakkinaan qabu wala dubbisanii dhiisi. Wala dubbisanii dhiisi. Namni jireenya isaa keessaa waan tokkoffaa ta'e filata sababa ta'eef. Warra garaa isaanii guutuu waaqayyoon amanatan ta'a. Nama garaa isaa guutuu waaqayyoon amanatu ta'i. Shakkiidhaan dubbaan deemin. Waaqayyoon amana. Inni sadaffaan amantii waaqayyoon gammachiisu qabaadha. Ibroota 11:6 amantii malee waaqayyoon gammachiisuu hin danda'amu. Lallabaan gammachiifamni waaqayyo faarfannaa keen gammada miti waaqayyo. Amantii keetti gammada waaqayyo. Amantiin kee waaqayyoon gammachiisuu qabu. Duwwaarra dhaabattee waaqayyoon gammachiisuu qabu amantiin kee. Gosa amantii 3. Amantii irruu. Maatiyoos 17 kaasnee gara 22tti ilaalleera. Amantiin keessa waan irra ta'eef gaadhe bartootaan. Hafuuramaa maaliif baasuu dadhabne naan? Inni lammaffaan amantii du'aa. Yaaqoob 2:17-20 amantiin hojii hin qabne du'aa akka ta'e dubbata. Hojii isa kan barbaachisu Galaatiyaa 5:6 Kiristoos Yesuusiin amantii jaalalaan hojjetutu gatii qabu malee dhanna qabachuu dhanna qabannaa dhiisuu miti jechuudha. Isa jaalalaan hojjetu qaba amantiin kee lubbuun isaa akka jiraatu. Kanan ta'u yoo ta'e du'aadha amantiin kee. Inni sadaffaan amantii guutuu. Maatiyoos 15:21 hanga 28 kan dubbifanne garuu 26 hanga 28 dubbifanne. Amantii guutuu qabaadhaa. Obsa qabaadhaa. Garaa guutuu waaqayyoon amanadhaa. Galaan isinii galaa banaadha. Dhagaa jireenya waaqayyoon gammachiisu qabaadhaa. Waldaatti deddeebi'uun kee mana kadhataatti deddeebi'uun kee akkasuma yoo ta'e bu'aan qabu. Galgala kana waaqayyo faana keessan gara amantii guutuutti dabarsa. Ameen Yesuus. Isa dhugaatti darbaa. Umurii lakkaa'in keessatti jijjiiraman fidu ta'een tajaajila kee bu'aa maalii qabu? Adeemsi kee jijjiiraman fidu ta'een faarfannaan kee jijjiiraman fidu ta'een lallabi hafuurra maasaa baay'ee miti abbee. Namoonni tokko yeroo baay'ee waaqayyo ulfina isaaf jecha gaafa isaa iddoo aarsaa qabatan waan adda addaa hojjechuu danda'a. Jarri hin fayyine ta'an bu'aan qabu. Silas nitti meena miti. Tajaajiltarre. Fayyideetti harree. Daatis faqa. Jireenyi namoota baay'ee akka kana. Jireenyi paasteroota baay'ee. Jireenyi agalgaa'oota baay'ee akka kana ta'ee jira. Fayyi ofii keef jiru. Abidda ofirraa buusu.
abidda namarraa buusuu fiiguu kennu ofii keerraa abidda buusi. Adeemsa kee ilaali. Waaqayyo kan itti gammadu jireenya waaqayyoon gammachiisu qabaadha. Deddeebii waaqayyo itti gammadu qabaadha. Utuu ofii hin furamin baay'een ittiin furamuu danda'a tajaajila keenya. Goota lallabaa sadee sana Phexrosiin kan deebise iyyan daaqqoodha. Har'an daaqqoo sitti kuukulu hin jiru. Karaa koo sitti maa jira dhaga'i. Tajaajilaan daaqqoo binnu har'a. Nagaa jirtu. Sirriitti of ilaaluun gaarii. Waaqayyo guddaa sana eebbisu. Baay'ee naasa'e. Akka waa Yesuus bor dhufu. Gooftaan waaqarraa sana eebbisu. Hin daqqaminaa darbaa deemaa. Namoonni barumsa irraa yookaan lallaba irraa sirriitti dhaggeeffattan qofti keessatti kan of ilaaltan qofti lakkoofsa tokko barreessaa. Waa'ee maatii kanaaf siyaa galata. Ameen. Sagalee isaa erga isaan fayyise jedhamee caafamee jira. Sagalee kirkitee galgala kana nu fayyifteetta bara baraan eebbifame. Galanni sii mala. Carraa nuu kennite kanaaf yeroo nu laatte kanaaf ati ulfaadhu. Ameen. Sagalee narra jiramu addaa tokko kan nurratti fidu. Maqaan Yesuus Kiristoos yaadni kennuuf haa baay'atu. Ameen. Wanti isaan qaban, wanti jireenya isaanii, wanti namummaa isaanii raawwatee diigamaadha. Ameen. Karaa isaanii irratti akka isaan amantii dadhaban kan godhu wanta abdii kutachiisu raawwatee galgala kana diigamaa ta'u. Ameen. Waan haaraa adeemsa jijjiirama haaraa ofirratti argan. Ameen. Humna du'aa kan Yesuus Kiristoos mana isaanii irratti ofii isaanii irratti waan haaraa argan. Ameen. Bara dhaloonni abdii kutatee ofirra gattaa'u kana isaan saffisa deemuu jalqaban. Ameen. Saffisa deemuu jalqaban maqaa Yesuusiin. Haaleluyyaa. Ammaa jalqabee wanti isaan kan ammaa jalqabee wanti isaan dhiphisu maqaatiin kan diigame. Galgalli kun galgala addaa isaaniif haa ta'u. Gurri isaanii misiraachuu dhaga'u, iji isaanii waan haaraa argu, arrabni isaanii waan haaraa dubbachuu jalqabu. Ta'ee kan hin beekne ta'u galgala kanaa jalqabe. Kiiloon amantii isaanii dabalu. Kiiloon amantii isaanii dabalu. Duwwaarra dhaabbatanii si amanuu adda. Karaa karaan hin jirre dhaloota kanatti karaa nama. Yesuusiin ammaa jalqabee jireenyi isaanii namummaa isaanii akka keessa waaqa jiraataan jijjiiramu. Galatoomee eebbifamee carraa nu kenniteef siyaa galata. Dhala kee Yesuusiin ameen.